Paartiin badhaadhinaa filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa waliigalaa marsaa torbaffaa injifachuudhaan paartiin adda bilisummaa uummata Oromoo teessoo tokkollee akka hin argatin gabaafameera. Faayidaan Itoophiyaa irratti humnoota Itoophiyaa hunda waliin tumsee nan hojjedha jechuun Izeemaan beeksiseeti jira. Marii nageenyaa marsaa jalqabaa Ameerikaa fi Iraan mari'ataa turan haala gaariin xumuramuun isaa himameeti jira. Tasgabbii baha giddu galeessaa fi carraa hundeeffamaa mootummaa Filisxeen gabaafame. Shamar Kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffan isin biraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti isin dabarsa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Paartiin badhaadhinaa filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa bara 2018 injifachuun ifa ta'eeti jira. Haaluma kanaan paartiin badhaadhinaa teessoowwan mana maree bakka bu'oota uummataa 438 injifachuun sagalee caalmaa bal'aa argachuun injifate. Dabalataan immoo paartiin biyya bulchaa jiru kun filannoo naannoo mana maree naannolee irratti immoo bu'aa olaanaa galmeessee akka jiru himame. Ragaan ifoome kun akka agarsiisutti naannoo Oromiyaatti teessoo waliigala 528 keessaa paartiin badhaadhinaa teessoo 523 injifachuun caalmaa argateera. Teessoowwan hafan keessaa dorgomtoonni dhuunfan 4 akkasumas immoo paartiin Izeemaa teessoo 1 argateera. Hirmaannaa fi filattoota dhibbantaan 97 ta'uun isaa kan galmaa'e yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraatti teessoo waliigala 277 keessaa paartiin badhaadhinaa teessoo 257 injifateera. Teessoowwan hafan ammoo paartiiwwan morkattoota kan injifatan yoo ta'u immoo hirmaannaa filattoota naannichaa dhibbantaa 95 akka ta'e ibsameera. Naannoo Somaaliitti immoo teessoon 252 keessaa paartiin badhaadhinaa teessoo 214 yoo injifatu, paartiin biraa immoo teessoo 20 akkasumas immoo paartiin bilisummaa fi qixxummaa teessoo 13 argachuun isaa himameera. Hirmaannaa filattoota dhibbantaa 94 ta'e akka jiru himuudhaan naannoo kibbaa dhiyaa Itoophiyaatti immoo teessoo 171 keessa paartiin badhaadhinaa teessoo 144 argachuun isaa himame. Paartiin nageenyaa Itoophiyaa 12ffaa fi Izeemaan ammoo teessoo 10 akka injifachuu isaa danda'eeti jira. Naannoo Itoophiyaa giddu galeessatti ammoo teessoo 170 keessa paartiin badhaadhinaa teessoo 143 yoo fudhatu, Izeemaan 12 akkasumas immoo paartiin bilisummaa fi qixxummaa teessoo 7 injifachuun isaa himameera. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti ammoo teessoo 165 keessaa paartiin badhaadhinaa teessoo 143 argachuun injifate. Paartiin godinaa immoo 16 fi paartiin Bihineen teessoo 5 qabataniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee teessoo 158 keessaa paartiin badhaadhinaa teessoo 134 yoo injifatu, Izeemaan 8 fi paartiin Itoophiyaa 1 teessoo 4 argataniiru. Naannoo Afaaritti teessoo 135 keessaa immoo paartiin badhaadhinaa teessoo 124 injifateera. Anneegaan teessoo 6 yoo injifatu, paartiin uummata Afaar immoo teessoo 3 argataniiru. Naannoo Hararitti teessoo 36 keessaa paartiin badhaadhinaa teessoo 32 yoo injifatu, paartiin bilisummaa fi walqixxummaa 1 akkasumas immoo Hadareen teessoo 1 argachuun isaa himameera. Haaluma kanaan boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa naannolee filannoo rakkoo lakkoofsaa fi eda'amaa irratti mul'atan jedhan keessatti irra deebiin lakkoofsi sagalee akka geggeeffamu murteessuu isaa gabaafameeti jira. Faayidaa Itoophiyaa irratti humnoota Itoophiyaa hunda waliin tumsee nan hojjedha. Izeemaa faayidaalee biyyoolessaa Itoophiyaa irratti humnoota Itoophiyaa hunda waliin tumsee nan hojjedha jedhee paartiin haqaa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaan paartichi bu'aa filannoo waliigalaa torbaffaa ifoomuu hordofee ibsa kennee filannichi nagaan xumuramuu isaan baga gammannee jedheeti jira. Paartichi iddoowwan dorgometti teessoowwan mana maree bakka bu'oota uummataa 13 fi kan naannolee mana maree magaalaa 73 eda'aman immoo teessoowwan 86 argachuun eerameeti jira. Kaadhimamtoota miseensota deeggartoota paartichaa fi qaamolee adeemsa filannoo keessatti hirmaataniif ergaa baga gammaddanii dabarseeti jira. Paartichi cimina isaa itti fufsiisuuf immoo hanqinoota jiran tarsiimoo fi furuuf paartiin dorgomaa dhugaa ta'e akka hojjetu ibseeti jira. Yeroo itti aanutti immoo faayidaalee biyyoolessaa irratti humnoota Itoophiyaa hunda waliin tumsinee akka hojjetu ibsuudhaan garaagarummaa karaa naamusaa qabuun calaqqisiisuun aadaa siyaasaa ammayyaa eegale guddisuuf milkaa'ina dabalataa qophaa'uuf
waadaa seeneetu jira. Paartichi paartii badhaadhina biyya bulchuu waliin filatame akkasumas immoo paartii dorgomtoota dorgommichaa irratti hirmaachuun bakka bu'oota uummata mirkaneesseen baga gammaddan jedheetu jira. Marii nageenyaa marsaa jalqabaa Ameerikaa fi Iraan mari'ataa turan haala gaariin xumuramuun himame. Marii marsaa jalqabaa Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhumarraa ga'uu fi jaarsummaa Kaatarii fi Paakistaan dilbata kaleessaa mari'atamee ture haala gaariin xumuramuun jedhan mariisiftoonni. Marii dilbata kaleessaa Siwiizerlaandiin mari'atame kun immoo biyyoonni lama waliigaltee duraa mallatteessuun booda isa jalqabaatis jedhan. Mariisiftoonni Kaatarii fi Paakistaan ibsa waloo wiixata kana kennan Koreen sadarkaa olaanaa guyyaa 60 keessatti waliigalteerraa akka gahamuuf immoo qajeelchota qopheessuun waliigaltee marii dhimma teeknikaa torbee guutuu itti fufas jedhan. Ibsi waloo mariisiftoota doonii wal daldalaa hudhaa Hormuz keessaa nagaan akka darban gochuu irratti wal hubannoo dhabuun akka hin uumamne jechuun qajeeltonni dubbii kaa'aniiti jiru. Dhimmi niwukilaraa irratti immoo marii murtaa'aa mari'atameeras jedhan dippiloomaatonni Ameerikaa tokko. Bakka buutonni biyyoota lamaanii magaalaa Siwiizerlaandii keessa jiran keessatti wal arguun guyyaa har'aa irraa qabe fuulduratti dhimma teeknikaa ni mari'atus jedhameera. Waliigalteen jalqabaa torbee darbee guyyaa 60 keessatti waliigaltee dhumarraa gahuu akkasumas immoo Libaanos immoo dabalatee dirree waraanaa hundarratti lola dhaabuu fi ulaa Hormuz fa'aa akka ta'e himame. Haa ta'u malee ergas immoo haleellaa Israa'el Libaanos irratti raawwattee jirtutti Hizbollaa waliin lolatti galuun Libaanos ammoo namoonni ajjeefaman jiraachuudhaan odeeffannoo BBC fi Reuters kan mul'isan ta'uu isaa gabaafameera. Tasgabbii giddu galeessaa fi carraa hundeeffamaa mootummaa Filisxeen biyyoonni afur Turkii, Gibxii, Paakistaanii fi Saudi Arabiyaan gamtaa hundeeffamaa mootummaa Filisxeeniif deeggarsa guutuu qaban irraa deebuun mirkaneessaniiru. Akkasumas immoo waliigaltee dhiyeenyaa kana Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallatteeffame nagaa naannichaaf tarkaanfii guddaa fi bu'aa qabeessa ta'uu isaa dubbachuu isaanii simataniiru. Walgahii dhimma kana wal qabatee magaalaa Kaayirootti gaggeeffamu irratti ministeeronni dhimma alaa biyyoota afranii dhimmoota naannoo fi idil addunyaa irratti marii bal'aa taasisaniiru. Daangaa bara 1967 biyyoonni miseensa hundeeffama mootummaa Filisxeen ishee birmadummaa qabduu fi Jerusalem baha magaalaa guddoo ishee taasiftee cimsite kan deeggartu ta'uu isaa mirkaneessiteetti. Kunis immoo murtee nagaa daangaa bara 1967 irratti kan hundeeffame ta'uu isaa himameera. Mirga carraa ofiin murteessuu mirga uummata Filisxeen carraa ofiin murtii jireenya isaanii ofiin immoo murteeffachuu qaban guutuu isaa kan kabajamuu qabu jechuun ibsan. Waliigaltee Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhiyeenyaa kana mallatteeffame dhiphinnaa fi ukkuraa siyaasaa naannichaa keessa jiru hir'isuuf akkasumas immoo tasgabbii waaraa uumuuf tarkaanfiin ijaaraa fi furtuu ta'uu isaa ministeeronni kun immoo gad ibsaniiru. Gamtaan nagaa fi tasgabbii fi badhaadhina giddu galeessaa mirkaneessuuf gara fuulduratti ammoo marii fi qindoominni waloo qaban caalatti immoo cimsanii akka itti fufan dandeessuu irratti akka gahame immoo ibsanitti jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kan isin biraan geenne ta'a. Kanaafuu hanga amma waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha GMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan komentarra nuu kaa'aa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Wanta yeroo hundumaa nu filattanii nu waliin taataniif immoo galata guddaa qabdan. Galgala gaarii.